Obboloota isaan bultiin koo jeeqame. Ani maqaan koo Kuluuleen jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe Shawaa Lixaa keessatti yeroo ta'u, barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 9tti seeraan baradheera. Haa ta'utii garuu kutaa 9ffaa gaheen maatiirraa adda baheen kireeffadheen baran jiraachuun eegale. Rakkoon na qunnamee rakkoo sana dandamachuu dadhabeen barnoota koo addaan hin kute. Yeroon kutaa 8ffaa baradhu jaalallee qabadheen ture. Jaalalleen koo barnoota isaa kutaa 11ffaatti dhiisee gara qeetti deebi'ee hojii daldalaa irratti nama bobba'eedha. Wal jaallannus anis bilisummaa argadheen wal arguuf garuu baay'ee nutti ulfaata. Obboloonni koo faana koo yeroo hundaa hordofu. Abbaan koo nama cimaa naannoo keenyaa waan ta'eef intalli keessan abaluu waliin argamteetti jedhamee otuu gurra isaa seenee mukarratti hidhee nama na fannisudha. Haati kiyyallee akka dubartii otoo hin taane akka dhiiraa taphatti. Abbaan keenya otoo nama jabaan taane haadha koo bulchachuun xiqqoo ni ulfaata. Onnee ijoollummaadhaa kaasee Rabbi kenneefi onnee dubaraa otoo hin taane onnee dhiiraadha. Firoottan ishee keessaa namni tokko tuqameeraa, nama waliin walitti bu'eeraa jedhamee yoo dhageesse eeboo cuuphee hankaaksee qabattee manaa kan fiiddu dursitee isheedha. Nu ijoollee isheefillee gootummaa nutti turte eenyumaafiyyuu gadi jennee akka hin jiraanne ijoollummaan kaasee nu gorsiteetti. Haa ta'uutii garuu jaalallin kutaa 8ffaatti jalqabe jireenya kiyya bakkuma jirutti dhaabe. Fedhiin kiyya baradhee bakka haatiif abbaan koo naafawwan gahuu ta'us ani garuu yeroon kutaa 9ffaatti darbu wal arguun yeroo gaarii waliin dabarsuun jaalallee koo waliin eebuu cimaa keessa waan nu buuseef akkuma barnoota eegaleen hiriyoota koo waliin kireeffadhee jiraachuu kan hin qabu. Jaalalleen koo qofaa kee jiraadhaa haala gaariin akka barbaannetti wal arginee yeroo bareedaa akka waliin dabarsinuuf gatii mana kiraas ta'e nyaata kee waa hundayyuu anatu si danda'a. Kanaaf homaa yaaddayinii jedhee waadaanaaf galee. Akkuma inni jedhees qofaatti kireeffadheen jiraachuun eegalee. Torbeetti si'a 2 yookiin immoo si'a 3 daldalaaf yeroo dhufu ana bira bulee deema. Meeshaa mana keessaa yeroo sanatti ni bita jedhee kanan hin tilmaamne televezyiinii fi diishillee bitee manatti hidhee. Anis maal gochaa jirtaa barataa kun hin barbaachisu jedhee yeroon gaafadhuuni hanga jiraatanitti bareedanii yoo namaaf danda'ama ta'e haala mijataa keessa jiraachuun gaariidha. Kanaaf jedheen siifan bitee barnoota kee seeraan baradhu jedhee na gorse. Dhugaanatti fakkaatee tole jedheen barachuun itti fufee. Haa ta'uutii garuu daa'imni gadameessa koo keessatti hafeera. Barnoota kiyyeeyyuu na xumursiisuu dadhabee. Baatii 7 akkuma gaheen mana barumsaa deemuun baay'ee natti ulfaate. Jaalallee koodhaan akkamaa ta'uu jedhee yeroon gaafadhu maal ta'aree jireenya jalqabneerraa kanaan booddee maatii beeksisuu malee maaltu naafee jedheen deebiseefi. Haatiif abbaan kiyya ulfa ta'uu koo dhagahanii jennaan gadi badditti lamuu lammataa balbala keenyarra dhaabbattaa guyyaa du'a keenyaallee dhuftee akka nuuf boossu hin barbaannu jedhanii na lolanii. Irra deddeebisnee si'a hedduu jaarsa maatii kiyyatti argineerra. Haa ta'uutii garuu haati kiyyas abbaan kiyya sanyii keenya keessaa dhalatee namaa gadi kan nu godheeru hin jiru. Ati garuu nu salphistee jedhanii hanga har'aatti fuula gaarii naaf hin kennanii. Anis duubatti deebi'een of ceepha'uu otoo hin taane gara fuulduraatti akkamiin jiraachuu akka hin danda'u jaalallee koo kan ta'e abbaa mucaa koo ammaa abbaa manaa koo waliin mari'achuu jalqabne. Gaafa Rabbi jedhe maatiin kee nutti araaramu. Arrabaan dubbatanii malee keessa isaanii keessatti har'allee ati mucaama isaaniidha. Guddattee of jijjiirtee jireenyi karaa barnootaan qofa akka hin taane itti mul'isuu qabdaa jabaadhu jedhee na jajjabeesse. Erga kana gara magaalaa Ambootti gallee mana kireeffannee jiraachuu eegalla. Abbaan manaan koo
hojii daldala isaarratti itti fufee waan argatuunis jireenya keenya fooyyessuu jalqabee. Dhugumas nama cimaadhaatii anaafillee suuqii naaf banee daldaleen daa'ima keenya guddisaa jiraachuu yeroo jalqabnutti maatiinsaa baadiyyaatii dhufan jireenya keenya jeequu jalqabanii. Jalqaba gara kutaa 9ffaatti darbee magaalaa Amboo nu bira teessee barachuuf kan dhufte obboleettii isaatii hanga yeroon barnootaa ishee ga'utti mana keessa hojii na gargaarti. Wantoota ishee barbaachisu hir'ate jedhee hangan argetti akka obboleettii kootti nan guutaafi. Haa ta'uutii garuu wanti isheen obboleessa ishee abbaa manaa ishee waliin haasoftu gonkumaa anaan seexana gooteeti. Uffata kiyya anatti dhiphate baasee yeroon kennuu fi irraa hafaa ishee anaaf kennitee qabeenya obboleessa kootti uffata haaraa bituu dadhabdee jettee na hamatti. Dibata kiyya waliin haa fayyadamnu jedheen yeroon kennuu fi dibata haaraa naaf bituu dadhabdee kan ishee waggaa meeqa kan fayyadamte expiredi kan ta'e anaaf kenniti. Dibata isheen yeroo darbe naaf kenniteen fuulli kiyya akkana ta'e jechuun jechuma gaarii hin taane negatiivii ta'an isatti dubbatti. Kana qofaa otoo hin taane yeroo inni hojiidhaaf gara magaalaa Finfinnee deemu nyaata naaf hin kennitu. Akka ishee akka ani hin baranne barnoota addaan kuteen daa'ima akkam guddisu barbaaddi jettee isatti dubbatti. Abbaan manaan koo yookiin immoo obboleessi ishee wanti isheen jettu dhugaatti fakkaate waggaa tokko nu gubaa erga nu bira turtee booda gara aanaa ganda keenyaatti galchuun hiriyoota ishee waliin mana kireeffattee akka jiraattu achitti gargaaruu jalqabee. Anis xiqqoo boqodheen nagaan mana keessaa na jalaa boora'ee ture naaf sirratee jiraachuun eegalee. Kanaan otoo hin jiru amma immoo hangafti abbaa manaa koo yuunivarsiitii waggaa 5 baratee hojii barbaacharra jiru nu waliin jiraachuu eegalee. Inni immoo darbee anaanis abbaa manaa koottis horii bulchuu barbaada. Jireenya obboleessa isaattis ni naafaa. Gaafa aaru jecha walitti darbatu. Anaan uffata koo naaf miicii kophee koo naaf qulqulleessii naan jechuu barbaada. Gadi jedheellee huuba namaan fuudhu. Obboleessi maallaqa yeroo kennuu fi ala dubartii garaagaraa waliin bulee gaafa maallaqa xumuruu deebi'a. Baratanii akkana ta'u taanaan barachuun otoo hafee jedheen kan hin dubbadhu isa yeroon argu. Maaliif afaan isaa laalte naan hin jedhiinaa malee yoo nyaatu akka nama tokkoo miti. Nama 5tu nyaata isa waliin nyaata. Innillee akkanuma dubbii fuudhee anaa fi abbaa manaa koo walitti nu buusuuf ni yaala. Tole jedhee danda'een waggaa tokko innillee erga nu waliin jiraatee booda obboleettiin dura nu bira turte kutaa 10ffaatti qabxii dhabdee kolleejjii nu bira teessee akka barattu ammas deebitee ni dhufti. Duruu ishee dadhabeeraa amma immoo lamanatti ta'anii anaaf abbaa manaa gargar baasuuf boollee isaanii qonneen jiru. Abbaa manaadhaan narraa baasii mana kireessii fi waliin haa jiraatanii jedheen yeroon gaafadhuuni manni kun otoo jiru maal haa ta'uuf bakka lamatti mana kiraa waan jireenyaan kanfalaa jedhee naaf deebise. Maal haa godhuree obboloota kee waliin walii galuu ani hin dandeenye siin immoo isaaniin hin dhagahaa jedhee yeroon gaafadhuuni obboloota koo hin jibbinii isaan hin jibbinaan lolli kee isaan waliin otoo hin taane ana waliinidha dhiiga koodha bakka biraa bakka deeman hin qabanii jedhee naaf deebise. Ergan kanaatii hangan danda'u waliin jiraachuu nan yaale. Haa ta'uutii garuu obbolaansaa 2 ta'anii narratti gurmaa'anii gurra abbaa manaa koo duuchanii nun jaallattu ati maallaqa qabdaa kan biraa darbitee fuudhuu ni dandeessaa jedhanii isa gorsu. Mana tokko keessa jiraannee obbolaa abbaa manaa koo ta'anii qorichatti nuuf gootee nu ajjeesuu dandeessi jechuun na shakkanii nyaata qofaa isaaniitti hojjetatu. Guyyaa na dhukkube galagalanii nan ilaalanii yeroo dhumaarratti haati isaa dhukkubsattee baadiyaatii nu dhufti. Hangan danda'u isaan waliin illee oliif gadi jechuun jalqabe. Haa ta'uutii garuu ijoolleen kun haadha isaaniitiin hin amaniini akka arraba ishee miti jechuun itti na hamatu. Haatis yeroo booddee gorsa ijoollee ishee dhageessee itti dabaluun abbaa manaa diina natti goote. Anis waa hundi natti dukkanaa'ee jireenyi yeroo na harkaa badu hanga haati fayyanii mana kiyya gadhiisanitti eeggadheen adaadaatti kan naaf oolu magaalaa Finfinnee kan jiraattu mucaa koo qabadheen fira koo biratti badee. Abbaan manaan koo na barbaadee bakka ani jiru
argachuu hin dandeenye. Anis barbaadeen gubannaa kanarra haala kanaan jiraachuu naaf wayya jedheen sagalee koo qsadhe. Daa'ima kiyyallee fira koo kana biratti dhiiseen gara biyya hambaatti boqonnaa argachuu imala koon taasise. Ergan imalee booda daa'ima koof magaalli Finfinnee mijachuu waan dideef dhufee haa fudhatuuf jecha abbaa manaa kootti bilbileen akka inni fuudhuun taasise. Erga kana waggaa sadaffaa koo biyya hambaan jira. Abbaan manaa koo dubartii gara biraas hin fuune. Obboleettiin eebbifamtus obboleessi eebbifamus hammeenya qabuutii hojii argachuu hin dandeenye. Ammallee sadi ta'anii waliin jiraachaa jiru. Gaabbee yeroo ta'e obboloota isaa manaa baasee akka ture hiriyoonni isaanitti odeeffataniiru. Haa ta'uutii garuu isaanillee isa malee waan hin qabneef boo'anii araarfatanii. Anaanillee akkanuma koottu mana keetti deebi'ii jedhee na kadhachaa jira. Haa ta'uutii garuu hanga obboloonni kee jireenya koorraa fagaatanitti bultii kiyya si waliin ittiin fufuu jedheen deebisee fi miidhama kiyyarraan kan ka'e maatii kanatti lamuu deebi'uu hin qabu jedheen hariiroo gara biraas al takka takkaa uumuu nan yaada. Haa ta'uutii garuu daa'ima koof jecha garaan koo bakka hedduutti na hiraa. Yeroo jiraatan maatii ofii fi jireenya ofii keessaa caalmaadhaan waan tokko filachuun dirqama. Kanaan ala garuu maallaqni kan bitu dhala namaa otoo hin taane meeshaadha. Ani immoo dhala namaa malee meeshaa miti. Meeshaa ta'es gonkumaa jiraachuu hin danda'u. Meeriyoonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan waa'ee borii kootiif yaada qabdannaaf qoodaa. Ana obboleettii keessan kuluulee biyya hambaarraa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee xalayaa obboleettiin keenyi biyya hambaarraa nuuf ergite siniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 maal gochuu akka qabdu kanaan booddee maal akka ishee baasu yaada keessan komentii jalatti naaf qoodaa jecha. Qophiin guyyaa irraaf siniif qabadheen dhiyaadhellee kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif illee guddaa galatooma. Laayikii fi sheer gochuullee hin dagatinaa jecha namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatanillee anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiisa shoomeedha. Seenaa gara biraatiin guyyaa boree hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa.